Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel koo jalatti argamtan nageenyaaf jaalalli waaqayyo iddoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha warroon YouTube channel keenya haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe like share gochuudhaan akka maatiin taatan gamanumaan isin affeerra warroon maatiin taatan immoo like share gochuudhaan yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Nuti immoo yaada isin nuuf barreessan gorsas ta'uu danda'a, hanqinas ta'uu danda'a, jabinas ta'uu danda'a sirreeffachuudhaaf gorsa keessan fudhachuudhaaf qophiidha. Maarree har'a viidiyoo tokko qabannee dhufneerra. Innis maalidha? Aadde Warqee yookiin immoo Warqee YouTube interview si godhu malee jettee girmaadha interview lukkee sirraa kaasaa jettee gaafis gaafadhu jira. Gaafi lammii boru dhufuuf ifa ta'uu qabutu jira waan ta'eef soo gaafis gaafadha jettee jirti. Hayyee jedhee haalli obboleettii kabajee studio ishiitti argamee jira. Maarree mee kallattii maanii gama ishiitti deemna garuu duraan dursitee caraanaa kennu keetiif guddaa galatoon. Hayyee galatarraa hafaadha. Baga nagaadhaan kara studio keenyatti affeeramtanii dhuftanii. Baga nagaa. Siniin jennee jirra. Egaa hordoftoota keenya har'a girma gara studio keenyatti affeeree jira. Innaa like share gochuu hin dagatinaadha. Yaada qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessadha. Like sharing keessan immoo nurraa hin hafini nu jajjabeessadha. Haga har'aatti immoo waan jajjabeessitaniif hedduu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Gamanumaan girma eenyummaa kee hordoftoota keenyaaf ibsi. Na beekani maal nan beektanii? Sin beekan eenyu si beekana malee. Hayyee nan beektanii qofatti yeroo barreessaa waan hayyee maqaan kiyyaa akkuma YouTube irraa argitanii Girmaaf Qaaduun jedhama. Dhalataa naannoo Arsiitii Oromiyaa keessa jechuudha. Lakkoofsa manaa yookaan immoo gibbii keessa hin himaa kan jenne kabira qal'aali gahaadha na fakkaate kana irratti walumaa galatti amma kana argamu biyya ormaa yookaan immoo United Arab Emirates keessadha kan inni argamu. Egaa hundi keessanii na beektanii namoonni muraasni yoo na beekuu baattan yaada jedhu irraayi mee gara Warqiitti sin dabarsa. Hayyee hedduu galatoomii gamanumaanii gaaffiin ani si gaafachuu barbaadu. Egaa eenyummaa kee nuuf ibsitee jirta lakkoofsa manaatti illee nuuf kennitee jirta warri dhufuu barbaadan kool godhaadha. Mee biyya gara biyya hambaatitti yeroo baay'ee maal jedhu seetee maatini irri qe'ee abbaatiin bahu jedhu. Kanaafuu maaliif biyya abbaa keetitti irraa Oromiyaa irraa gara biyya ormaatitti dhufte sababni ati dhufteef hoo maaliif? Hayyee gaaffii bareeda. Mukatti nama durii fakkaatti nama durii fakkaatti gaaffii dishi dhiirri biyyarraan bahu qe'ee abbaa dhiisee deemu jedhan dur jedhan sun dur amma garuu adda dureedhaan kabaa jiru qeerroodha. Sababni isaa tokkoffaan hundi keenya ni beekna haalli jiru jireenyaa biyya keessa jiru haga sun saffisaan nama bakka gaarii geessuu danda'amsiisu waan hin taaneef inni lammaffaa immoo baajanni maatiin keenya qabanii nuuf gahaa waan ta'uu hin dandeenyeef immoo maatii keenya cinqurra irraa fagaannee waan tokko maatii keenyas gargaaree biyya keenyas immoo bifa danda'amuun haa gargaaru jenneetti biyya baanee malee biyya keenya jibbine yookaan immoo qe'ee abbaa keenya jibbineetii miti kan akkasitti nuuf hubadha shamarran baateedhaan. Malee biyyatti hojiin hin jiru moo? Hojiin hin jira. Haa ta'u malee hojiin hojjetamu suni fakkeenyaaf akkuma beekamu biyya keessatti baajata si gaafata. Baajata si gaafatu san immoo baajata gahaa qabaachuu dhabuu dandeessa. Moo baajata baasan hoggaa fakkeenyaaf biyya keenya keessatti waan hoggaa tokko lama keessatti hojjettu biyya kana keessatti hoggaa tokkotti hojjechuu dandeenya yoo rabbi siif mijeessee haalli qilleensa si toree waaqayyo si gargaaree bakka gaarii yoo jiraatte. Garaagarummaan jiru haala sharafaa jidduu kana jirudha malee akka biyya keenyatti kabajamnee akka biyya keenyatti afaan keenya eenyummaa keenya kabajamnee jiraachuu ga'u hin jiru. Garuu ammoo
jireenya kee fooyyeffachuuf maatii kee gargaaruuf biyya kee guddisuuf ni baata. Bahuun keessan immoo barnoota guddaadhaan akka kiyyatti maatii koo irraa fagaadhee biyya ormaa jiraachuun kana waa hedduurraa baradheera gama kootiin. Isinis immoo akka irraa baratan abdiin qaba. Bagan baheen jechaan jira nama yeroo ammaa kana. Haa egaas dhuftee gammachuu qabdaa jechuudha. Sirriitti. Maal akka ta'e beektaa biyya keessa gaafa jiraattu maatii kee irraa fagaattu rakkinni baay'een sin qunnamu. Sababni isaa maatii kee biraa akka jirtu waan jiru fayyadamtee ni jiraatta bakka. Garuu namaafillee hin beektu jechuudha maatii kee biraa jiraatu. Hin beektu. Jireenyi illee maal akka fakkaate barachuu hin dandeessu. Of course. Sababni isaa maal akka ta'e beektaa rakkattee hin beektu. Garuu immoo biyya kanatti rakkinas ni argita. Tolaas nama badaas namaanis wal bartaa. Even bakka nama hojiillee akka taatu si kakaasa. Fedhima hojii yoo qabaachuu qaba. Annaa kanaadha malee nu biyya keenya zibbineetii miti. Ayyee gaafa itti aanu jaartii qabdaa? Waan itti gaafii gaariidha. Ishiin amma gabaa irraa qabuu fi bakka tana na gaafatu dhuftee amma hin beeka. Isin garuu na amantanii mire. Jechuu yoo himtee naman yoo himuu baattee akkamitti amanuu? Nama ta'ee kan bultiin godhan hin jiru. Nama ta'ee kan nama hin jaallanne hin jiru. Haa ta'u malee ammaan kanatti wanti akkanatti gara miidiyaatti baasee himuudhaaf nageessisiisu hin jiru. Gaafa guyyaan ga'u ifa isinii godha rakkoon tokko hin jiru. Maybe ishii wajjin dhufnee surprise godhuu dandeenya. Yeroo muraasa booddee. Garuu ammatti wanti qabatamaan akkasitti himamuu hin jiraadhe yaadu. Komantii jala barreessaa yoo waan dogongoree jiraate. Jechuun asirratti gaafii siyaasiif hin galle. Yeroo biyya jirtutti fuune jaartii. Fuune? By the way gaafaan biyyaa bahu uffata iyyuu garatti miidhagina. Jaartii yeroo jiruuti uffata iyyuu garatti miidhagina beeku. So namni uffata miidhagachuu beekne jaartii hojii danda'a. Akkas taane sargillee ganaa nyaannaa jechuudha. Ganaa nyaattan bamiggabaa daggasame. Annaa akkasanii gaafin itti aanu immoo mee jireenya kee keessatti wanta ati dinqisiifattu keessaa mee waa tokko nutti wanti si dinqisiisu wayi jira miti dhala namaa keessatti jireenya ofii keessatti wanti ati ofii keetiif dinqisiifattu tokko namaa keetiin wanta goote tokko keessa wanti si dinqisiisu wanti jira miti ofii keetii hojjettee yookiin ofii keetii wanna ati ofii keetii goote tokko ofumaa keetii deebisee wanti si dinqisiisu tokko bagan akkas godhe akkamitti akkas godhe jettee of dinqisiifattee hin beektu? Yaani fakkeenyaaf wanti akkasitti of dinqisiisa illee gibii galchee wanti dalagee of dinqisiisa illee hin jiru. Fakkeenyaaf gaafa biyya bahee biyya kana dhufu challenge hedduus argu wanta tokko milkaa'eera. Milkaa'ee keessanitti of dinqisiisee jira jabaadha ofiin jedhee. Sanaan isaa ati wanta karoora wayii qabda. Karoora keessaan immoo challenge hedduu keessa dabarsitee yoo galmaan geeffattu guutumaan guutuullee galmaan geeffachuu baattu itoo sana gaafa galmaan geechuu keessa keetti gammachuu si dhagahama. San immoo amazing.